دي ما أنا ما عندي مشكلة نقابر بعدها يوم المبارك يودو كماتين باسين بيسوي برابيا كيس جراته دبي نجراني فاني بس ستي مسرح كتير مالنو مبارك كويس مبارك مبارك ambassador embassy Dubai community Ethiopia umatti Saudi Arabia ke sejrate Gowal government seranis ifatte wal government ha Saudi city mujhe di bakka location bilbila kati barman bachuna nenyu hinnan nenyu mondan nenyu kafalle bola ero مبارك كوي مين تسقى بنات أنا توميتي سنقول أجرا إسكن إيران إيرتي سلاواتون شو كبدنا وابليسا جرتني والدقيفة دام جيو نما دقيفة دا مبارك نما نما نجرا نما وركا كبو جرا مالتيني فودا يتمي أوكي إنتي أرجيتي فود دوما تبر أوكي فود جري برن أكنو مالا جندا بربادا نما إيرو لوكيشني كيف أوفر كيفات مبارك واتساب بيدا لوكيشنا كإرجيف كيرو إرجيف لوكيشنا كنكي لا قلت نما فودو نزلتا وخوتو لما جدا ثانا نما نجي ولا لنجوا على طول والكل مكينا دو فودا كنو مدرتا سرا فودا جرا مكي أكنا غوتو كيرو انتنا نجي دايركتي سومر كسي تبدي لا كوسكي كيرو سومر كسي تمتي إلو قلشة إلو قلشة إلو لا إرجع ولا إللي أنا والله نما بجزاء ولني هلا نمت ديمو كانت نقول أنا كذا كيرو أتينو تسقى ميم إذا كاي روبرا دبنا جارسون ما داني ساتو فيتوني كتا تجرا متيو كان دوا سموسي إيجيتي سموسي تاديبتو إما سيدو واتو مريتي مبارك هاتو مكي هاتو أنا هاتو وان ستبلسني نويسكيسنا ندي مال تاتا نجرا نبناتي نمني نتاجب بريد كيرو سيغانجلا بوليس لا كومسكي لا قبل لا أقول لك زي كنا نكون كم ناقن دواشان سدي أفر سجلت سغلتني تربا سدي مسكلا يه واسابي نك ماجي چرا ناقن نتا إيه دوبر غلطو ماري هو نا غدا غدا غورل wannan jiru barbade wa kero ra kale kero jolle mana kana fidu didde man te mu jay dulu bilang akan jaga fadu age fadu kale umman nitikenne jachu barbade dikero sagale ki yanda kama أنا كنت شوف النذر ربي إلو غافة دمي sagale ki jira نجرا إلو دبر mal jira lagi kabuti guys daga wa jechu barbade da wago dan jenne garu mutaga na briwi ka fale jechu sude mutayotan gara garum ma mubarak bakka fitu mubarak eron oromo mitimo mubarak oromo da ma na abgalu di na jechu yain gudmat na abgalu di إلو magri ne age fadu ne dubbati na daga rako charra ga age fadu Giri-giri ngudi gutung kayak video asfidi mucayo walaga miti jolle walaga ke nabu na fida dia cor badu tam giri-giri barbad jojo erom beri ufi kumala magabale oromo jere fude video mana akana mahattu oiti asara dal bilar tani bar ikiyar tani bar beri ufi kabale de mi fude de shek kamalba nut de mi fudi mucayo tana fudi jolle tana mananjuru yo kira ko jire jenne sabira fin asira tinu mo sabdo marat na beri ufi kabale fude والكيسو كنا عادي والله سرنجر أسرع توان سرنجر هوي ترجع يشون لا نه مبارك ما نتنا سين غرالابو ما وتوتي التساد وتنازل لا
Miti ka yaada Badege no nothing jannatin geeffadha yaada kiyya ba wannan jedhe qeerroo maali mubaarak ka fuudhu maali mubaaraktu bira jira moo qeerroo bira jira dubbii wal keessa laaqinaa waytalaa hitan jechuu barbaade waan sirriin jira isa sirreeffadhaati qajeelfadhaa dhugaa namaallee hin dabsina dhugaan birrii 2,000 ofii fuudhe deemii fuudhee shekka malfaatti ergee namoonni itti erganii osoo birriin fudhatin fuudhe mucayyootan akka isin godhaa jirtan argaa jirraa jechuu barbaade waan ummata walitti hin naqina. Seenteeyyuu bilbila itti fayyadamaan jirtu. Namni bilbila ofii ittiin fayyadamne qayyatti bobaasan kaaffananii lafatti qaban miidhama keessa jira. Ammallee viidiyoon cufamuun qabu ture. Viidiyoo mucayyoo cufamee miyuutiin qabamuun rakkoo birooti. Garanaafo amma wanti naan galle tokkoffaa mucattiin viidiyoo barattee miyuutii argattee. Waayime kunoo miyuutii si bane miyuutii Gaafa biyya nagaa Oromoo gaafa biyya nagaa si kenna makina darbata kan jirtu waan kana faluka. miyuutii na baate rakkoo na sirraa gaan jiru jira laa waan jirri haasani rakkoo sirraa. Jawaan na wajjin sama marina mana baasa biri nyaati kana kan nabi mana godhan marfee wayna geessine waan hin goone bakka jawaan na nu fajjisa jawaan na hin wallaahi ko Aan dubbate sinne na dubbatu. jawaan na hin barbaadu هذا كيف كوبا ليش يا وي يا سلام ودي يا سلام dhaggeeffadhaa guys dhugaa walii himnaami amala dhugaa takka gizeen isin dhaggeeffadha hunda keessanuu jechuu maaltu jira amma micoon ofin ajjeesaa jechaa jirti miti nuti amma miciyyoon tuni abalu achi adeemtu as adeemtu miti amma reefun tana micoon walitti isin buusuun barbaadu waan ta'e dhiisaa ani waraqaa kiyyanaa tolchisiisaadhaa jettee miti amma nuti wanti nuti goonu yoo jiraate gabaabumatti isinii maabar dhimma isiin amma namni tokko mirarra bilaatna waraasuu alla magdala lamatti taasisuu seetil jaalallandee dhugaa bar an dubartii dhala akka dubartii ta'ee ifi hin beeka jechuu mirarra jannaani jechuu maaliif amma hundi anaan maallaqa irraa qaba kunis kiyya kafalii sunis kiyya kafalii jechaa jiraan maallaqni isiif kunis kaanaan akka sanarraa qabaa jira maallaqni Salatomi carraan Eeroo ati micaatila waan gaarii gootu micaatas gabbeessi bishaan obaasiini tas gabbeessi bichaa asuma fixna. Galgalarraa mucayyoo kana eegasiin mana kana seente wajjin haasaar shaaworii galte eegalte waa nyaatte nyaatte ani siin qofa mana keessa hin jirtu mucayyoo naan na gargaartu singitamaan sun hafide mana kiyya keessa jirti mucattii ajaa'iba yeroo dheeraa na bira turteetti gargaaraa mana turteen uffata jijjiiradhu jennaan ani istaayilii kiyya jijjiiru naan jette taa'ee itti haasa'e an of ajjeesuu barbaada yoo dhuftu mucayyoon tun hin boottu jenna hin booti of ajjeesuu barbaada akkas miti maama kun wallahi rabbi narraa gana bira jirta ani ilmoo dubaraa qaba an dubartii of hin ajjeesimmaa of ajjeesta ati ilmoo dubartii ganaa daa'imaa ganaa lafaa dhufta namni lafaa dhufu akkamiin waan of ajjeechaa hafuwa jedhee mucayyoo tana gorsee waan qabutti fidhadhe areerii qeerroo waliin baanee meeshaa fidudhuun yoo finnee xiqqoo mataas gabbooftu of ajjeesa akka nama sammuun likkiin hojjenne akka sababni maalii maan jeen sababni of ajjeesu deemtu Maaki mucayyoon tun ijoollee wallaggaa ijoolleen teena jirtu warri koominiitii warri waldaa miso Busii waan namni siin jedhus dandeessee rakkoo mixiyyoo kanaa erga furame booda erga siin firii taatee booda wanta barbaade nu qaxxayiidha. Ani saqaqanii mucaan keessa jirtu waan hin bareef ammas taanaan furmaanni mucaa kanaas akkasii ati nama guddaa. La. Inafsu. Ati obsuu dandeessa. Ani immoo obsuu dhageessa. bareeyyee dhaggeeffadhaa Dhiigaa maalan noo dhageessa? mucattii fayyadataa amma anaatu isaa obsa Kanas ta'aa jirruufi intala Oromooti dubartiidha jenneetu malee gandee biluu taate gandee biluu taate. Mubaarik nu dhaggeeffatu bannaati. Okay. Ilaal. Qeerroo. Buusisaas hin jiru. Mubaarik. Buusisaas hin jiru. Akka eegamtanitti xumuraa maaki. Sinuma waa'ee birriitti fannume. Waa'ee mucaa yeroo fixanii kaatanii waa'ee birriitti yeroo barbaadde deebi'eessii dhufa. Obsa ameensiya tokko. Calama baallaqanii. Ishi. Gaafa namni si dhaggeeffatu nutti ni hingaa. Si jaallanna si Dabaree qabanya. namaa kenna. Maalaman dubbanni nuti. Dhaggeeffadhaan. Nu ilaallata miti. Qoy. Marcos. Selkuma silaa dubbattu. Siya tokko carraa nu kenna. Dhaggeeffadha. Hundi keessanuu warri asirtan inni qarshii kaffalee baases
warra amma bira jiru kun isaa bira nyaattee kun ammattee ta'aa jirti. Dhugaadha. Ilaa dhaggeeffadhaa obboleettii koo isheen achirraa dhaggeeffataa jirtu. Galatoomi. Waaqayyo waan ati gooteef waan ati mucaa kana waltee lubbuu ishee bira keessee intala shamaraa kana gargaaraa jirtuuf Waaqayyo si haa eebbisu. Mucayyoon kun fakkeenyaaf akka nama ganda keenyaati. Dhaggeeffadhu qeerroo. Miidiyaa kanarra gaafa dhufnu waa balleessuutti waa tolchuutti waa balleessina. Dhaggeeffadhu. Jalqaba gaafa Mubaarak dubbii kana kaasee ajandaa yookaan waan biraa sirratti uumuuf miti yookaan shakkii sirratti umuufis miti. Tarii waan caalu waan gaarii kan biraa waan ishee malu goonaaf malee siin adda baasanii siin diina si fakkeessuufis miti. Si galee wal wujji jiru. Kana keessatti atasam amma kan mucayyoo kanaaf furmaata kennu siidha. Maaliif jedhe? Si bira jirtii nyaachisaa jirtaa obaataa jirta. Intala Oromooti. Wanni mucayyoon bu'aa jirtuuf immoo siin ilaallatu. Waan keessa dabarte qabdi. Rakkina ofii keetii qabdi. Akkaataatti guddattee qabdi. Siin ilaallatu kun hunda keessan ilaallatu. Boriftaan gaafa taragaaggaatu isheenuu seenaa ofii keetii barreessuu dandeessisi jedheera. Kanaaf akka gootani walii galaa. Mubaarak ijjisu mari'adhaa. Akka amma Mubaarak keessaa cabsee lakkii ba'uu qabdi jedhu miti. Uummanni koomentiidhaan yes jedha jallu malee. Inni kunis yes jedha innis yes jedha. Nama konfiyuuzii godha. Mucayyoon kun immoo siirka jirti. Maki walii galaati mari'adhaati. Akka gootani yoo isa biraa ba'uu qabdi jettanii qeerrooma wajjin mari'adhaati waan inni itti kaffalee nu ilmaan Oromooti irraa kaffalla. Si galee mucaa Oromooti. Kunoo bira kaa'ee jira. Yoo sinna biraa adeemtu jettee nagaamaan kottaa fuudhaa bakka mucaa bakka akkasitti kottaa fuudhaa hojii galchaa. An ga'ee koo taphadheeraa jedhiitii sassaabii mucaatti kenna. Wanni si wal loltaniif hin jiru. Mucaa amma miira keessa galtee akka malee waan biraa ta'aa jirti. Waanuma xiqqoo tokko furuu dadhabnee haga kana sadarkaa kana deemna jechuun dhugaa Waaqayyo baay'ee nama dabbara. Bakka baate miti osoo albeen diramtee jiraatte maal godham? Soo kanaafi nagaamaanii akkaataa keetti hojii argachuu dandeessu waan itti baastan irraa kaffalla rakkina hin qabu. Garuu immoo asitti waan takkatu jira. Inni tokko dhufee 500 kaffalee jira. Inni tokko dhufee 200 kaffala. Inni tokko walitti cocorramee eenyuuf kaffalla. Innis nu galuu dide. Waan kana booda qulqulleeffannaa dura mucaatti iddoo nu godha. Kanuma atis yeroodhaan malee biratti sun dandeessu. Ijoollee qabda, qe'ee qabda, maatii qabda. Hin danda'amu akkasitti. Jaalatu jibbitus. Mucaan firii barbaaddi kana booddee. Bakka ishee malu, bakka itti hojii argachuu dandeessu dhattee haa qabattu. Waan ati itti kassarte immoo Oromoon jira sirraa kaffallaa. Hamma ammaatti garuu mucayyoo kana bira keessee haga kana nyaachistee obaastee iyyuu taraggaasuu keef Waaqayyo si haa eebbisu galatoon. Kanuma jechuu barbaadan. Waliin lolinaa waliin nagaamaan fixa. Qeerroo yoo takkatti waa jedhee deema koo. Qeerroo siimaan ijoollee naannoo isaanii bilbili soqii yoo birri wanni ta'ellee ta'uu waan sammara sirreessaatii mucayyoo tana fuudhi seeraan mata dhukkubaallee fuudhi akka tiktook irraa sirrannoo guutuu kanaa fuudhi sa'a ammaa kana sirraa gabbu'aati bilbila fuudhaati ijoolleen koomunitii keessa galee bilbili bakka barbaadde magaalaa barbaadde yoo barbaadde birriisi qarqaarraa fuudhi ijoollee kan bira kabajaan warra isaanii biraan gahu mucayyoo sa'a ammaa kanarra asirra deemee ajandaa afaan banammoo adii fuudhachi fuudhi halee wayitasiin achii baatee soqanii birrii 2,000 kafalanii jedhan guutuun kee hunda keessatti ribxee dhokatteetti maati jibdan asirra deemtanii 2,000 birrii ofii kiisii dhabnee asirra laayifii irraa birrii ofii baasee fuudhee jechuu asuma Oromoo addaan hirtan jechuu amaara qeerroon fuudhiiti warra fira isaanii bira bilbiliiti. Jibdoota itti wal beena. Diraamaa jindala hitan jechuu kanaafi saammaa kana asirra gabbuuti bilbilii yoo birrii dhabde. Wallahi gurre Amerika irraa si ergita jechuudha. Yoo maari yaadin taane fuudhiiti ijoollee isaanii koomunitii keessa jirti bakka barbaadde humna qabanii qarqaaran isaan nullee irra qarqaarra jechuudha. Bakka wayiitiin gal fidi yoo birriin baddallee jiraatte ijoolleen birrii badde jiraatte birrii sanillee gurree kafallaa jechuudha. Lakkisaa. No. Qeerroo. Qoy Mubaarak. Nan fixa. Qoy gisa. Mucayyoo kana jedhutti bakkeetti godhamuu qaba. Namni diraamaa irratti dalagaa daa'ima guyyaa fuudhanii bakkeetti godhamuu qaba. Mucayyoo kana. Akkasummaan godhi. Yaada kee hubatee jira yaada kee iluudhaa yookaan hin baasitti yoo kennite mucaa kana biyya galchuu danda'u. Marcos, iddir sitaniste ande. Yaawarraan asxaa'u. Ammalaa dhaggeeffadha. Miyyoonis wanni akkatti ishii maraachaa jiru namni ishii naggaduudhaaf olii gad akkatti harkifamuu ishiitis agarteeti if jibbaa jirti jechuudha. Siigalee hoggaa cubbuu guddoota akkasirra kaa'anii ifirraa baasuu hin dandeenye namni siin hubanne if si jibbisiisaa if ajjeesi jechisiisaa jechuudha. Namni dhugatti miyyoo tanarraa haqa qabu yoo qeerroo tokkicha kanaan alatti kabiraan jiru. Fuutanii ammas qeerroo biraa achi as dabarsiini boodarra dubbii gandummatti ijoolleen maarree akkana goote akkana maarree goote jechuudha wanni akkas jamaatti akkas hin jiru.
qeerroo alaafinata guddaa baattee jirta galatoomii ulfaadhu oromummaa jechuun akkan duratti irraa kafaltee kisha kee keessaa baaftee jara harkaa ijoollee harkaa fuutee mana kee jirti miyyoon jabeessi bakka ishiin barbaadde geessi gaafadhu waan takkallee irraan fudhatin maqaa ishiitinillee wallaahi watarlaahi reyaala ati kafalte san naa kafal oromoo miti naa kafala sii galee waan barbaaddu na gaafadhu sani achitti bakka ishiin barbaaddu fuudhi geessi wanni achi miyyoo maraachiniif hin jirtu miyyoo wanni maraatu jirtu kana fadhii ishii hubachiisi sii galee kabaayir akkatti irratti deemu kanas ati namni laatta kanamummaa nama gargaara takka oromummaadha walitti qabnas dhiigas waa hundas wanni ati taatuuf ta Mubaarak si ol ta'uufis hin jiru wanni ati taatuuf ta warri Wallaggaatis si ol ta'uuf hin jiru abadan jechuudha namni namummaa maalummaa kana dalaga kana daleennanuu kisha keessaa reyaala kana baaftee ijoollee ijaala sana harkaa baaftee fuutee jechuudha walaa maarree wanni sana sarkaa dootte haga dandeessutti ammallee bira dhaabbadhuuti alaafinata guddaa tokko ifatti baattee jirta galmaan kee amma warri galtii hidhattanii carraa anaaf kennaa amma anaa soo dhaggeeffadhu qeerroo amma micayyoo waan isin barbaaddu waraqaa barbaaddi waan ta'eef waraqaa daleessifamuu qabuuftu jira wanti uummanni irra gargaaruu jiraatullee yoo jiraate haa gargaaramtu dalagallee yoo kaseen barbaaddu ta'e dalagaa namatti barbaadanii itti galchuudha jechuudha bakka kana caala haasa'uun barbaachisu isin galee. Maki akkas godhaa kana booddee yoo danda'ame qoy maki yoo si danda'ame mee yoo si danda'amate akkas godhaa amma mucayyoo rakkina ishee matteetti lammata mucayyoo fidinaa sirta yoo dandeessan akka gootanii mucaan kun waa takka hin beektu asirra dhufattees dhufuma sagalee keenya gaafa dhageessu mucaan miira kan biraa keessa galaa jirti akkas godhaa dhuguma nu ilmaan oromoo yoo taane kotta teenyee mari'anneeti mucaa dhoosaanu jiraayyuu bakka biraa kaa asirra fidina lammata akka goonu waluma taanee mari'annee giruppii siinee waa tokkos goonee waan ishee barbaachisu akkuma jalqaba Alex jedhe rakkina kan ishee waan rakkina kan biraa jiru waan keessa dabarte makii ta'imtu isheen keessaan bilbilte akkas godhaa waliin ta'aati mari'adhaati.